Premier League England torbee sadaffaan har'a Manchester United injifannoo jalqabaa bara dorgommichaan argachuuf Barrilee waliin taphataa. Boru tapha cimaa liigichaatiin Anfielditti Arsenal fi Liverpool morkiin taasisan xiyyeeffannoo argateera. Shifarraa Jaamboo. Manchester United shouldn't be feeling the heat yet, but they are. Yeroo tokko ammuma ka'ii deemi nagoda wantootan gaarii hojjetamaa jiran yeroon argu ammoo waggaa 20 Manchester United waliin akkan itti fufu natti dhagaama jedhe leenjisaan Manchester United Ruben Amorim haala kilabichi bara dorgommii ittiin eegaleef tapha har'a Barniley waliin qaban ilaalchisee yaada kenneen torbee sadaffaa Premier League Englandin har'a taphoonni jaayoo taphataman waaree booda sa'aatii 8 daqiiqaa 30 eegalee darbii kaaba Londonin Chelsea Fulham waliin taphata. Gareen Enzo Mares kadhaan leenjuu Chelsea torbee darbe goolii 5-1 West Ham mo'atee injifannoo walitti aansee galmeessuuf Fulham ammoo tapha jalqabaa bara dorgommii mo'achuudhaaf waliin taphatu. Sa'aatii 11 eegaluun Old Trafforditti Manchester United kilaba bara kana Premier League Englanditti ol guddate Barniley waliin taphata. Taphoota injifachuun kan itti ulfaate Manchester United garicha keessa tasgabbiin dhabameera. Ruben Amorim taphattoota isaayyuu amanuun itti ulfaateera. Leenjisichi dheengadda waancaa liigii Englandin kilaba diviiziyona arfaffaadhaan erga mo'amee booda haala ulfaataa keessa jira. Taphoota Premier League England lamas hin mo'anne haala keessa jiru ilaalchise al takka taphattoota kooyyuu nan jibbaa yoon baay'ee yaadu ammoo ammuma Manchester United keessa bayna godham haalli Manchester United keessatti hojjetamaa jiru ammoo waggoota 20 akkan turu abdiinatti horaa jedhe. Taphoota birootiin har'uma Tottenham Bournemouth Newcastle United Leeds waliin Everton Wolves Sunderland Brentford waliin taphatu. Mo Salah, Gabriel Diaz, Calafiori. Taphachimaa torbee kanaatiin boru sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 eegalee Anfield Roaditti kilaboota bara darbe sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan xumuran Liverpool fi Arsenal walitti fidam. Bara kana morkiin shaampiyoonummaa Premier League England morkii Arne Slootiif Mikel Arteta ta'aaf haalli liigichaan taphoota lamaan jalqabaa ittiin injifatan akeektuudha. Shaampiyooniin liigichaa Liverpool torbee darbe Newcastle waliin taphatee rakkatees ta'u injifatee qabxii 6 walitti qabateera. Ta'us sararri ittisaa kilabichaa salphaatti goolii keessummeessuun gareen Mikel Arteta bara kana sarara fuulduraa cimsatee deebi'een qoramuu danda'a beekama. Sarara ittisaa cimaa kan qabuuf rakkoo goolii galchuu kan hin qabne Arsenal caalatti bara kana Victor Gyökeres dabalateera. Taphoota lamaan darbaniin goolii 6 galchee tokkolleen keessummeessine. Faallaa kanaa Liverpool goolii 6 itti galeera. Kanaan ala tooftaan taphaa Mikel Artetaan bara kana qabatan haala taphaa Arne Slootiif qormaata jabaadha. Kubbaan rukuttaa rogaa Arsenalif akka peenaalitii galchuu ta'eera. Taphoota lamaan darban qofaan Arsenal kubbaa rogaarraa goolii 3 galcheera. Ta'us Liverpool taphattoota goolii galchan filannoo baay'ee qabaachuun qormaata Arsenal kana dandamachuu akka danda'u eegama. Hugo Ekitike taphoota lamaaniin goolii 2 galchee kubbaa 1 mijjeessee borus sarara ittisaa Arsenalif qormaata cimaadha. Victor Gyökeres goolii 2 Leeds United irratti galchee miila hiikkateera. Eberichi Izen abjuu kilaba isaa ijoollummaa waggaa 13 booda itti deebi'ee dhugomsuuf Filay Imreegeera. Boruu tapha jalqabaatis ni taphataaf eegama. Deeggartoonni Arsenal waggoota 21 ol waancaa liigichaa dheebutan barana deebii hin argatan taanaan Arteetaadhaaf yeroo hin kennaniin taatee kanaan dabalamee taphichi akka eegamu taasiseera. Kilaboonni lamaan taphoota 214 waliin taphatan keessaa sareessi Liverpool 80 mo'ate. Arsenal 73 injifatee 61 qixa ba'an. Ta'us The Gunners erga gara Merseyside imalee Anfielditti Liverpool injifatee waggoota 13 guuteera. Yeroos Mikel Artetaan taphataa ta'uun dirree keessa ture Arsenal kan ittiin injifate. Ergasii Arsenal dirreedhaan ala Liverpool injifachuun akkuma waancaa liigichaa fudhachuu itti ulfaateera. Ta'us taphoota arfan darban Anfielditti qixa ba'e. Mikel Artetaan ergaa bara 2023 kilaboota jajjaboo liigichaatiin osoo hin mo'amin taphoota 22 imaleera. Boru Liverpool injifachuuf morkata. Leenjisaan Liverpool Arne Slot tapha Arsenal waliin qabnu qabxii dhabuu hin qabnu jedhem. Liigichi cimaadha. Qabxii dhibbaa galmeessuu osoo hin taane dursinee ganamumaan Arsenalin mo'amuu hin qabnu jedhem. Miidhamarra kan ture Alexis McAllister deebi'ee ni taphata jedhameera. Gama Arsenalin Bukayo Saka fi Martin Odegaard hin taphatan jedhameera. Bara kana garee addaa taanee dhiyaachuu barbaanna kan jedhe leenjisaan Arsenal Mikel Artetaan isa kana Anfielditti injifannee mul'isuuf qophoofne jedhem. Taphataan Liverpool Mohamed Salah yaada kenneen
taphattoonni Arsenaal waggootaaf waliin turaniiru baranas waancaa fudhachuuf carraa qabu tilmaama salphaa hin kenninuuf jedheera. Boruma Manchester City Brighton waliin, Aston Villa Crystal Palace, West Ham Nottingham Forest waliin taphatu. Mo Salah for Liverpool again, just when they needed something special. La Liga Spain har'a Real Madrid, Mallorca, Atletico Madrid, Deportivo Alaves waliin taphatu. Boru Barcelona, Rayo Vallecano simata gootusaa akka taanutti dhiyaata. La Liga Spain bara kanaan Villarreal, Barcelona, Real Madrid fi Athletic Bilbao qofatu taphoota liigichaa lama jalqabaa injifachuun milkiin eegale. Torbee sadaffaa liigichaan kaleessa Valencia fi Elchen morkattoota isaanii injifachuun barichaan injifannoo jalqabaa galmeessisan. Valenciaan goolii 3-0 Hetafe, Elchen 2-0 Levante injifatan. Har'as itti ufuun taphoota 4 liigichaan taphataman keessaa Real Madrid Santiago Bernabeutti morkiin Mallorca waliin taasisu ni eegama. Madrid liigichaan taphoota lama taphatee lachuu walitti aansee injifate. Mallorcaan tokkoon qixa bahee tokkoon mo'amuun injifannoo jalqabaaf Real Madrid waliin taphata. Madrid taphoota La Liga Spain 9 darbee dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Mallorca waliin taphatee hunda injifachuun riikardii gaarii qaba. Real Madrid taphoota kanneeniin gooliiwwan 27 Mallorca irratti galche. Kylian Mbappeen taphoota La Liga Spain 2 darbeen goolii 3 Madridiif galchuun bara kanas taphataa murteessaa kilabichaa ta'uusaa dirree keessatti mirkaneessaa jira. Tapharraanis qabxii taphaanii jijjiraaf taphataa eegamudha. Jude Bellingham fi Endrick sababa miidhamaan taphichaan ala yoo ta'an, Eduardo Camavinga fi Ferland Mendy taphachuu fi dhiisuun isaanii hanga ammaatti addan baane. Tapha darbeen Vinicius Junior filannoo jalqabaan kan hin fayyadamne leenjisaan Real Madrid Xavi Alonsoon har'a Rodrigo fi Vinicius keessaa eenyu jalqabarraa fayyadamaa kan jedhuun eegama. Taphni Real Madrid fi Mallorca halkan sa'aatii 4 fi walakkaatti eegala. Har'uma Deportivo Alaves, Atletico Madrid, Real Oviedoon Real Sociedad Gironaan Sevilla waliin taphatu. Atleticoon jalqabbiin isaa bara kanaa yaaddeessaadha. Liigichaan taphoota lama keessaa tokkoon mo'amee tokkoon qixa bahuun injifannoo malee jira. Jalqabbiin keenya gaarii miti kan jedhan leenjisaan Atletico Madrid Diego Simeoneen gara injifannootti deebi'uuf hundi keenya of qopheessuu qabna jedhan. Patient build up from Barcelona. The cross comes in and the header and the first goal of the season, and it's Rafinha who scored it. Shaampiyooniin liigichaa Baarseloonaan boru dirreessaa irratti Rayo Vallecano simata. Baarseloonaan taphoota liigichaa kan bara darbee dabalatee taphoota torbaan giddugaleessaan goolii 2 fi isaa ol morkattoota irratti galchaa jira. Bara kanas taphoota La Liga Spain lamaan goolii 6 kilaboota irratti galchuun ammas sarara fuulduraa sodaachisaa akka qabu agarsiise. Torbeedhaa torbeetti dirree keessatti ga'umsa addaa mul'isaa kan jiru Lamine Yamal har'as taphattoota irratti isaa Rayo Vallecanof yaaddoo guddaadha. Lamine with the cross, it's an own goal. Atletiin kaleessa AC Milaan fi Cremonensen morkattoota isaanii injifataniiru. AC Milaan goolii 2-0dhaan Liichee injifatee Loftus-Cheek akkasumas immoo Christian Pulisic goolii injifannoo kan AC Milaan kan isaan galchanii arrasitti fuudhaan shaampiyooniin dorgommichaa Naapoliin Kaagliyarii waliin, Parmaan Atalantaa Bolonyaan Kooma waliin ni taphatu. Boromoo Genoaan Juventus, Torinoon Fiorentina, Inter Milaan Udinese, Lazioon Hellas Verona waliin boru kan morkatanitaa. Liigii Saudi Arabiyaatiin ammoo Joao Felix taphasaa jalqabaatiin liigichaa naatriik isaa jalqabaa kaleessa Al Naasiriif kan inni hojjete. Al Naasir goolii 5-0dhaan Altawaan kan injifatee tapha kanaan Al Naasiriif goolii 3 kan galchee Joao Felix jajamaati kan jiru. Taphataan kun Chelsea gadhiisuudhaan Al Naasiriif galchee booda qophii ganaa irrattis goolii galchuudhaan kubbaa goolii galan mijeessuudhaan ga'umsa baheessa mul'isaati kan jiru. Kaleessamuu haatriikii hojjete goolii 3 galchuudhaan Cristiano Ronaldoon taphataan kun gara Al Naasir akka dhufu taphataa gahee olaanaa baatee Cristiano Ronaldo fi akkasumas immoo taphataan duraanii Bayern Munich Kingsley Coman gooliiwwan afan kaleessa tokko kan isaan galchanii. Ronaldoon waliigalaan goolii galchee 940 kan inni gaatee jijjiiraa taphattootaatiin ammoo Tottenham Xavi Simon ifatti mallatteessifachuu isaa kan inni foomse. Taphataan kun Chelseadhaaf mallatteessuudhaaf waliigaleetti kan ture.
kilaboota hedduutiin barbaadamus Manchester City akkasumas Liverpool Manchester City akkuma sila kaase Manchester Unitedin barbaadamus garuu fedhiin kiyyan guddaan Chelsea qofa jedheeti kan ture garuu amma yaada isaa jijjiiruudhaan Tottenham fi kan inni mallatteessee waliigalteen 2030 Tottenham isa tursiisu kan inni mallatteessee Tottenham yoo barbaade waliigaltee waggaa 2 dabalataan kan taphataa kana dheeressuudhaaf fi fedhii qaba kan jedhame leenjisaan Tottenham Thomas Frank taphataa umurii xiqqaatiin muuxannoo olaanaa qabu argachuu keenyatti gammanneera jechuudhaan kan isaan dubbatanii kana dura jijjiirraa gana kanaatiin Tottenham Joao Palini akkasumas immoo Mohamed Kudus mallatteessifachuun isaa ni beekama. Sevilla namuu taphataa duraanii Chelsea Cesar Azpilicueta kan inni mallatteessifatee taphataa kana bilisaan kan mallatteessifatee dursaa taphattoota duraanii Chelsea akka ta'e ni beekama. Cesar Azpilicuetaan waancaa Champions League akkasumas immoo Premier League England Chelsea waliin shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Cesar Azpilicuetaan amma Sevillaadhaaf kan inni mallatteessee Sevillaan taphoota La Liga Spain jalqabaa 2 kan inni mo'amuudhaan kan inni eegale amma taphataan kun kilaba kana gara injifannootti deebisamuu kan jedhu ni eegama. Umuriin isaa deemus garuu sarratti ammas ga'umsa baay'eessa mul'isaati kan jiru. Odeeffannoo jijjiirraa biraatiin ammoo Borussia Dortmund taphataa duraanii Wolves Fabio Silva mallatteessifachuu ifoomseera. Alejandro Garnacho walqabate ammoo jijjiirraa gara Chelsea taasisuu xumuruudhaaf iddoo shaakalaa Chelsea akka argame leenjisaan Chelsea Enzo Marescan kan isaan dubbatanii daran Chelseadhaaf mallatteessuudhaaf dhiyaateera. Alejandro Garnachoon paawundii miliyoona 40 Manchester United fi Chelsea walii galuun isaanii ni beekama. Amma guyyoota taanaan Alejandro Garnachoon qorannoo fayyaa har'a yookiin boru taasisuudhaan ifatti Chelseadhaaf walii galtee ni mallatteessa jedhameeti kan eegamu.